Ashamar kafunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaadha. Hangafoota dursuudhaan oduu isin dhageessifna ankan isin wajjin turfalmataa roorrooti. Hangafoota xinnaa isin deebisnu marii mootummaan Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduu adeemsamu faayidaa uummata Oromoo kan giddu gala godhate ta'uu qaba jechuudhaan kutaaleen hawaasa Oromoo gargaraa yaada isaanii ibsanii jiran. Dr. Bayaan Asaboot milkaa'ina marii waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun mootummaan fedhii guddaa qabaachuu qaba jechuudhaan yaada isaanii dabarfatanii jiran. Haaluma kanaan hawaasni Oromoo kutaa Minisoota boqachuu qabsaa fi aartistii gameessa jaalatamaa Zarihuun Wadaajoo ilaalchisuudhaan gadda isaanitti dhagahame ibsatanii jiran. Oromoon karaa sadiin gaafii isaa guuttachuu qaba jechuudhaan marsaalee odeeffannoo irratti kan barreesse aktiivistii dhaloota qubee Lalisaa Hussein amma gara oddoo babal'inaatti isin deebisnaa kan isin wajjin turan falmataa roorrooti. Marii mootummaan Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsan faayidaa uummata Oromoo kan giddu gala godhate ta'uu qaba jechuudhaan hawaasni Oromoo kutaalee garagaraa ibsanii jiran. Babal'ina oduu kanaatiif Kaamil waan qopheeffate qaba kallattiidhaan isattiin isin deebisa. Marii mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa gidduutti adeemsifamaa jiru faayidaan uummata Oromoo kan giddu gala godhate ta'uu akka qabu hawaasni garagaraa himaa jiru. Kutaaleen hawaasa garagaraa naannoo Oromiyaa OMN'f yaada kennaniin waggoota afran dabran uummanni Oromoo waraana naannichaa keessa ture akka miidhaa keessa ture himaa jiru. Uummanni Oromoo nagaa barbaada kan jedhan namoonni yaada kennan nageenyi barbaadamu nagaa waaraa akka ta'us dubbataa jiru. Oromiyaa keessatti nageenya waaraa mirkaneessuuf immoo mariin nageenya taasifamuun faayidaa fi gaaffii marii uummata Oromoo baroota gaaffii turan bu'uura akka godhatu ta'uu qabaa jedhaniiru. Rakkoo jiru mariin furuu fi murteessaan tarkaanfii jajamaa ta'uu eeganii tarkaanfii kana gara milkaa'ina olaanaatti guddisuuf gartuuleen lamaanuu kutannoo fi gita faayidaa uummata mirkaneessuun socho'uu akka qaban himaniiru. Adeemsi marii nagaan kun fiixa akka bahuu fi qaamoleen marii tumsan akka qabanis namoonni yaada kennanii ibsanii jiru. Oduu gama biraatiin Dr. Bayaan milkaa'ina marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa fedhiin dhugaa fi qajeelaan mootummaa murteessaadha jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Babal'ina oduu kanaatiif Kaamil waan qindeeffate qaba kallattiidhaan gama isaatiin isin deebisa. Dr. Bayaan Asaboot milkaa'ina marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaatiif fedhiin dhugaa fi qajeelaan mootummaa murteessaa jedhaniiru. Dr. Bayaan Asaboot kan jedhan turtii OMN wajjin taasisan irratti yaa ta'u mootummaan marii kana milkeessuu fi tarkaanfiiwwan amansiisaa fudhachuu akka qabu himanii jiran. Waraanni mootummaa Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti bara 2019 irraa jalqabee adeemsifamaa ture bakka qaamni sadaffaan jirutti miira xumuramuu fi sochiin jalqabamee jira jedhan. Waraana bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa fi wajjin mari'achuu fi qaamni sadaffaan barbaachisaadha jedhanii ibsa kan turan yoo ta'u mootummaan yaada waboo dhiisee simachuu marii jalqabaa kibxata har'aa ebela 25 bara 2023 irraa jalqabee Tanzaaniyaa odola Zaanbiyaatti ni taasifama jedhanii jiran. Mariin kun waliigaltee xumuramee uummataa fi biyyatti yaaddoo waraanaa keessa buusuu qaba jechuun uummanni bal'inaan hawaasni eegaa jira. Wantoota marii kanaaf milkaa'ina irratti qaamonni garagaraa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromootiifis dhaamsa qabu irratti akka hirmaatan dubbatanii jiru. Dr. Bayaan Asaboot turtii OMN wajjin taasisanii milkaa'inni marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaatiif fedhii dhugaa fi qajeelaan mootummaa murteessaadha jedhanii jiru. Walga'iin siyaasa Itoophiyaa keessatti baratame hambisuu fi bakka qaamni sadaffaan jirutti mari'atuu fi qophaa'uun qaamoleen lamaan kun dinqisiifamuu ta'uu kan himan Dr. Bayaan Asaboot kan seenaa qabsoo Oromoo keessatti tarkaanfii gaarii ta'uu malaa jedhaniiru. Mootummaan Abiyyi Ahmadiin hoogganamu araara dhugaa fi haqaa qabsoo buusuuf
yoo barbaade tarkaanfiiwwan amansiisaa kanneen akka hidhamtoota siyaasaa gadi dhiisuu fi olaantummaa seeraatiif bitamuu jarmiyaalee siyaasa Oromoo bilisaan siyaasa biyyattii keessatti akka hirmaatan taasisuu fi labsii dhugaa dabaluu labsuu qabaa jedhanii jiruun waraanni bilisummaa Oromootis gama isaatiin waan marii kana milkeessu irratti xiyyeeffachuun milkaa'ina marii kanaatiif hojjechuu akka qabu Dr. Bayaan Asaboot dhaamanii jiran. Waltajjii marii kanaa irratti gaafiin Oromoo karaa nagaatiin akka deebi'uu fi akka qabu irratti mari'atamee jedhamee eeggama kan jedhan Dr. Bayaan Asaboo dhimma gaafii Oromoo irratti mari'achuun milkaa'inaan mari'achuutiif murteessaa ta'uu ibsanii jiran. Waadaan nageenya mootummaa seenaa waadaa gaafii Oromoo waraana bilisummaa Oromoo fi afaan qawweetiin deebisuuf qabsaa'aa jiran karaa mariitiin deebisuuf waan ta'eef waadaan kun gufuu tokko malee akka milkaa'uuf ummanni Oromoo dhiibbaa uumuu akka qabus Dr. Asaboot dhaamanii jiran. Waraanni mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa gidduutti deebisamuuf faayidaa ummata Oromoo kan giddugala godhate ta'uu akka qabanis himanii jiru. Kutaalee hawaasaa Oromoo garagaraa naannoo Oromiyaa OMN'f yaada kennaniin waggoota 4 dabran ummanni Oromoo waraana naannichaa keessatti tureen akka miidhaa keessa jiran himanii jiran. Dr. Asaboot OMN'f yaada kenne. Oduu gama biraatiin hawaasni Oromoo Minisootaa du'aan boqachuu qabsaa fi aartistii Oromoo jaalatamaa Zariuu Wadaajoo ilaalchisuun gadda isaanitti dhaga'ame ibsanii jiran. Babal'ina oduu kanaatiif falmataan waan qopheeffate qaba garasittiin isin deebisa. Hawaasni Oromoo Minisootaa du'aan boqachuu qabsaa fi aartistii Oromoo jaalatamaa Zariuu Wadaajoo ilaalchisuun gadda itti dhaga'ame ibsatanii jiran. Aartistii Zariuun dandeettii addaa fi sagalee isaa kilolee sanaan wallisuun onnee dhalootaa keessatti hafeera kan jedhan hawaasichi warraaqsaa fi dammaqiinsa qabsoo Oromoo fi of kennuudhaan aartistii qabsaa ture ta'uu ifoomsanii jiran. Walleewwan aartistii Zariuun sabboontota Oromoo bilisummaa tokkummaa fi ulfina saba Oromoo hawaan hedduudhaaf madda kaka'umsa akka ta'anis ibsanii jiran. Hojiiwwan muuziqaa inni hojjate darbee kan dhageeffachuuf baroonni hin deengisne ennaa ta'u onnee miliyoonotaa keessatti waan hafee fi leegaastikii aartii Oromoo keessatti dhaloota haaraa kan itti fufu ta'uu isaatti akeekanii jiran. Maatiin dinqisiifattootaa fi hawaasa Oromoo bal'aaf ergaa obsaa fi jajjabinaas kan dabarsan hawaasa Oromoo kutaa Minisootaati. Kuni kanumaan osoo jiru marsaalee odeeffannoo adda addaa irratti kallattiilee adda addaatiin yaada hawaasaa kan isin biraan geenyu ta'a. Sagantaan keenya akkuma itti fufee jira turtii gaarii isiniin jenna. Oromoon karaa sadiin gaafii isaa guuttachuuf deema jechuudhaan kan barreesse Lalisaa Huseeni aktiivistii dhaloota qubee kan ta'e xiinxala adda addaa kennuudhaan dorgomaa tokkollee kan hin qabne Lalisaa Huseen akkas jechuudhaan ergaa isaa dabarfatee jira. Siyaasa abbaa beekeef dhadhaadha kan hin beekneef ammoo dhakaadha jechuudhaan kan jalqabe aktiivist Lalisaa Huseeni silaa dhimma kana dubbachuu hin barbaadu jechuudhaan yaada isaa kan ibsate dargaggeessi kun garuu immoo dirqama namoonni keenya baay'een waan hin hubatini jira waan ta'eef hubachiisuun barbaade jechuudhaan yaada isaa itti fufe. Haaluma kanaan Lalisaa Huseen dura biyya teenya keessatti abshaalummaa siyaasaatiin uummata Tigraay kan caalu tokkollee hin jiru jechuudhaan yaada isaa itti fufee jira. Amma Oromoon dachaa baay'eedhaan dursaa jira. Abshaalumee gaafii waggoota baay'eef qabsaa'u gaafataa ture karaa sadii deeffachuuf deemaa jira jechuudhaan yaada isaa kan dabarfate aktiivistii lafaa dhufaa jiru Lalisaa Huseeni. Gaafiin jalqaba irratti lakkoofsa tokko jechuun kan barreesse haa xiqqaatu haa guddatu kan biyya bulchaa jiru Oromoodha. Karaa sanaan waan tolfachuu qaba jechuudhaan yaada isaa jalqabaa kaawwatee jira. Kiyyoon lammaffaa irratti akka yaadaatti kan kiyyeeffate karaa waraana bilisummaa Oromootiin marroon gaafilee Oromoo kaaznaa keessaa baasee laakka'ee gara biyya ollaa Taanzaaniyaatti
ergee jira kan itti ergee fi kan itti ergames Oromoodha kanaaf fedhii fi gaafiin Oromoo osoo hin sharafamne milkaa'ee jedhee yaada jechuudhaan gaafii isaa qabxii lammaffaarratti kaa'uu danda'ee jira aktiivistii dhaloota qubee Lalisaa Hussein itti aansuudhaan kiyyoon lakkoofsa 3 irratti kan kaawwate karaa paartiilee siyaasaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo fi koongirasii federaalistii Oromootiin walii galtee lola dhaabuu fi nagaa buusuun Oromoo fi Oromoo gidduutti godhameen ammas deebi'ee dirqama siyaasaa dabaalamaa kana jechuun araaraan booda marii biyyaalessaatu geggeeffama kan jedhu ture achi keessattis Oromoon karaa Jaal Daawud Ibsaa Piroofeesar Maraaraa Guddinaa Jawaar Mohammad faan waan gaafate fudhachuu danda'a jedha kana qofaa miti waan baay'eetu jira ammaaf hunda dubbachuun qabnu jechuudhaan xumura irratti hunda dhugaa jiru kanuma jechuudhaan ibsatee jira aktiivistii dhaloota qubee Lalisaa Hussein odeessa keenya kallattiilee adda addaatiin fuunee kan isin biraan geenya asuma irra goolabna an kan isin wajjin ture falmataa roorrooti waan nu dhageeffattaniif galatooma.